Waldaan duuka bootaa bu'aa bayii waggaa 12 booda mana kiristaanaa Ortodoksii Tawaahidoo Itoophiyaatti waajjira mana lubummaa waliigalaa irraa sartifikeetii beekamtii argatee jira. Warreen aarsaa guddaa itti kaffaltan, warreen itti ari'atamtan, warreen itti hidhamtan, keessattuu immoo aarsaa lubbuu kan itti kaffalan abbaan keenya lubni Phexros dadhabbiin keessan akkasumaan hin hafne guyyaa irraa waldaan keenya waldaan duuka bootaa qaama seera qabeessa ta'ee galmaa'ee jira. Guyyaa har'aa kana arguun keenya waan guddaadha. Gammachuu guddaatu natti dhagahame akka kiyyaatitti baay'een gammadee. Waldaan duuka bootaa mana amantaa Ortodoksii Tawaahidoo Itoophiyaa irraa guyyaan itti akka waliigalaatti biyya alaattis biyya keessattis sadarkaa addunyaa hundumaatti akka inni tajaajila kana tajaajiluuf guyyaan itti waraqaa ragaa fudhateen baga waaqayyootiin isin ga'ee gammachuun kun gammachuu hunda keenyaati. Baga gammaddan baga waliin gammannee jechuun barbaade. Gammachuu warraaqaa jechi ibsuu danda'u gammachuu jechaan ibsamu miti. Gammachuun irraa al tokko wanta waaqayyoo sii godhe irraan kan ka'e yeroo laaltu jechaan ibsachuu sitti ulfaata. Kanaaf baay'ee gammadeera galata waaqayyooti. Gammanni baga gammaddan jechuun barbaada miseensota deeggartootaaf jaallattoota waldaa duuka bootaa akkasumas tajaajila afaan oromoo hundumaaf. Baay'ee gammadeen jira. Gammachuun kun ana qofatu hin taane uummata Ortodoksii Oromiyaa keessa jiran hundaaf baga gammaddan hin jedha. Baay'ee gammachuu humnaa olitti ta'etu natti dhaga'ame. Dadhabbii waggaa 12 booda firii akkasii buusee arguu kootti baay'ee gammadeen jira. Imala waggaa 12 booda gatii qaaliin erga kanfalame booda hiyyamni kun har'a argame waan ta'eef gammachuu kan koo kana jedhee ibsuu hin danda'u. Baay'ee gammadeera. Baay'ee sanatti toleera. Waaqayyoof galanni haa ta'u. Hojii inni guddaan immoo sichi akka nu eeggatu beekamaadha. Ani har'a iddoo kanatti dhufeetan waan akkanaa gammachuu akkanaa kana arguu kootti dhugaa akkuma abbaan keenya duratti jedhan akkuma lammaffuu dhaladheettan arga. Dhugaan isiniin jedha kaayyoon koos kanadhaan waldaan duuka bu'ootaa baay'ee nan jaaladha. Baay'een isa wajjin deemuu barbaada. Gammachuu koo hagana jedhee ibsuu hin danda'u. Galanni Kiristoosiif haa ta'u, galanni Waaqaaf haa ta'u. Waldaan duuka bu'ootaa guutuu mana kiristaanaa Ortodoksii Itoophiyaa Tawaahidootti tajaajiluudhaaf ayyama argachuun biyya keessaas akka biyya alaatti guutummaan ayyama tajaajila argachuun anaaf akka dhugaa dubbachuudhaaf mucaa jalqabaa argachuuti anaaf gammachuu guddaan qaba. Kanaan immoo gammachuu koo kanaanis obboloota miseensota waldaa duuka bu'ootaa guutuu addunyaa jiran akkasumas ammuutu deeggartoota waldaa keenya hundumaan baga gammaddan jedheen gammachuu kana ibsachuu barbaada. Beekamtiin waldaa keenyaaf kenname kun mana kiristaanaa keenyaaf hiika akkamii qaba? Tajaajila waldaa keenyaa ceesisuu keessattoo hoggansa olaanoo waldichaa kan ta'an abboonni keenya beekamtii kana kan fuudhan waan nutti himan qabu hordofnee walitti deebina. Mana kiristaanaatii fi tokkoffaa irratti warroonni kanaan dura isin qaama mana kiristaanaatii miti afaan kana warri tajaajiltan nuun jechaa turanii fi qaamni olaanaan qaama mana kiristaana kanaati. Ijoolleen kun haa tajaajilan jedhanii beekamtii kennanii jiru. Kanaaf waltajjii kamirratti iyyuu iddoo kamirratti amma tajaajiluu danda'a jechuudha. Beekamtiin inni argate kun immoo iyyuu waldaa duuka bu'ootaatiif kan kennu maal inni itti gaafatummaas fudhateera amma akka walii galaatitti. Itti gaafatummaa fudhate kanaa fi tajaajila amma ammaa kennaa jiru kan wal qabsiisee hojii isaa galmaan gaachuu danda'a jechuudha. Qaamni bataskaana bulchuu erga beekamtii kenne inni galjallaa jiru immoo iyyuu isa kana hojiirra oolchuu qaba. Kanaaf sodaa tokko malee hojii hojjetu jechuudha amma kanaan booda. Itoophiyaa guutuu keessatti bakkee mana kiristaanaa kamii Ortodoksii Tawaahidoo jirtu kamittuyyuu tajaajila guddaa kenna waan ta'eef tajaajila kana fulleessuudhaaf immoo sirriitti immoo caalmatti kana caalaa tajaajila kana kennuudhaaf beekamtiin kun karaa qabsiisaa waldaa kana akka hordofamus akka eeggamus hin godha waan ta'eef beekamtiin kun waldaa kanaafis waldoota birootiifis baay'ee barbaachisaadha. Eega waldaan duuka bu'ootaa dhufeetiin baadiyyaa keessa deemeetiin mana kiristaanaa kana beeksisuu calqabee garuu faayidaan mana kiristaanaa yookaan ijoolleen gara mana kiristaanaa keenyatti dhufaa jirtu mana tawaahidootti dhufaa jirtu baay'achaa jirti. Soo kana keessatti manni kiristaanaa baay'ee faayidaa argatti jechaadha. Ijoolleen mana kiristaanaa Ortodoksii kanatti dhufan fayyina argatu jechaadha. Karaa kamiinuu haa ta'u. Manni kiristaanaa ijoollee ishee ijaartee tajaajilatti galchuun ergama isheeti. Wangeela babal'isuuf ijaarsa ijaarrachuu qabdi. Yoo ijaarsa ijaarratteetidha kan isheen uummata bal'aa bira ga'uu dandeessu.
meeshaa guddaadha mana kiristaanaatiif jechuudha waldaan duukaa bu'ootaa kun. Waldaaf immoo maali yoo jedhani waldaan kaayyoon isaa tajaajila babal'isuudha. Tajaajila babal'isee mana kiristaanaa deeggaruudha. Waldaa jechuun mana kiristaanaa mini ofiisaati. Garuu qaama mana kiristaanaa keenya jalatti bulu waan ta'eef bakka dhaqeetti gaaffiin yoo itti dhiyaate ati eenyu yeroodhaan amma kana booda waldaan ani abalu jedhee dubbachuu danda'a jechuudha. Bakka kamittuu guutummaa Itoophiyaa keessas haa ta'u biyya alaa biyya keessa bakka manni kiristaanaa Ortodoksii Tawaahidoo Itoophiyaa jiru hundumatti deebii kennuu danda'a jechuudha. Kanaaf hiikaa guddaa qaba waldaan. Kallattiin tajaajila waldaa duukaa bu'ootaa kana booda maal ta'uu qaba? Kallattiin waldaa duukaa bu'ootaa akka amma kanaan dura deemaa ture sanaan hin ta'u amma kanaan booda. Tokkoffaa itti gaafatummaan jira, amaanaan jira. Inni lamaan kun wal simee hojiin keenya galma gahuudhaaf barsiisan faayinaansiidhaan wal qabatee kan jiru, bulchiinsa wal qabatee kan jiru, tajaajilaan wal qabatee kan jiru, seera eegee ittiin bulmaata mana amantaa qaalawaadii eegee sabakaa gubaa'ee dabiriirra jiru wal qabatee aanarratti godinarratti warroota jiruun tokko ta'ee tajaajila kennuu qabu san hamma ammaa seeraan qabsiisee yoo hin deemne ta'e itti gaafatummaa jira amma kanaan booda. Wiirtulee fi dameelee irraa maaltu eegama? Waldaa kana boqonnaa itti aanutti ceesisuu keessatti maal gochuu qabu? Wiirtuleen fi dameeleen waldaa kanaa eeyyamni kun erga kennameen booda beekamtiin kun erga kennameen booda beekamtii kana bu'uura godhatanii too seera mana kiristaanaa eeganii qannoonaa mana kiristaanaa eeganii akkasumas immoo tajaajila kana bal'inaan amma kennamu dura gufuulee kana dura turan dabruudhaan eeyyama mana kiristaanaa kenname kana beekamtii kenname kanatti gargaaramuudhaan bal'inaan tajaajila kana dura caalaa haala afuraawaa ta'een tajaajiluu qabu jennee. Dameenis wiirtuunis kan jiru kanaan booda bakka jiranitti karaa faayinaansiidhaan wal qabatee jiruun karaa bulchiinsa wal qabatee jiruun bulchiinsa mana amantaa keessa osoo hin galin tajaajila qofa irratti xiyyeeffatanii waan hojjechuu qaban san sirriitti hojjetanii galmaan ga'anii lakkaanii fudhatanii lakkaanii kennuun isaan irraa eegama kanaan booda waan ta'eef ba'aa guddaatu itti dabalame waldaa irratti. Kanaaf hundi isaaniitu of eeggannoodhaan tajaajila kennuu qaban san kennuu abbootiidhaan walii galuu mari'achuu tasgabbiidhaan naamuusaan seera ittiin bulmaata mana amantaa qaalawaadii san eegni akka waldaa tokkootitti hojii hojjechuun nurraa eegaman jedha kanaan booda. Tajaajilli waldaa duukaa bu'ootaa kana booda waan tokko nurraa bu'eera natti fakkaata. Kanaan dura ari'atamaa nama ofirratti ilaalaa ceephaamaa maqaa adda addaa nuun jedhama akkasitti kan tajaajilaa turre. Har'a garuu edda beekamtii argannee jenneeti. Kana booda wanti nu shakkisiisu hin jiru waan ta'eef fuula tokkoon hojii hojjechuu dandeenya. Kanaadhaaf ijoollee waldaa duukaa bu'ootaa biyya keessa biyya alaa jiraniin hojii keenya kan kanaan dura hojjechaa turre caala kana booddee amma tokkummaadhaan hojii keenya waliin haa hojjennu jechuun barbaada. Karoora keenya akka gaariitti qopheeffannee bataskaanota keenya magaalaa jiran irraa jalqabnee bataskaanota baadiyyaa jiran hunduma isaanii qaqqabuudhaaf tajaajiloota amantoota tajaajila barbaadan hunduma bira gahuudhaaf sirrittiin mudhii keenya hidhannee kaanee jirra jechuudha. Akkuma hooggantoonni olaanoo waldaa keenyaa kaasan waldaan duukaa bu'ootaa boqonnaa haaraatti ce'ee jira. Miseensonni hundi bakka jirrutti hojii guddaatu nurraa eegama. Wiirtulee fi dameeleen kana booda karoorfachuu qabu. Waan karoorfattan immoo qabatamaadhaan hojiidhaan agarsiisuu danda'uu qabdu. Kutaan miidiyaaf odeeffannoo waldaa duukaa bu'ootaa waajjira mana lubummaa waliigalaatti argamuun sirna kenna beekamtii waldaa duukaa bu'ootaaf taasifame ilaalchisuun qophii gabaabaan isinii qopheessine kana fakkaata. Qophii keenya kana sheer gochuun daddabarsaa. Saanduqa yaadaa irratti yaada keessan barreessuun gammachuu keessanis ibsadhaa.